Shama kabajamoo hordoftoota poodkaastii Ilma Oromaarra deebiin baga nagaan dhuftan, baga nagaan deebitan isiniin jedha. Kam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jajjabaattu. Hadhaa Jaalaayiluu Daargee Gammadaan qophii addaanuu qabatanii dhiyaatanii jiran. Sagantaa kana jalqabarraa kaastanii hamma dhumaatti akka qalbii guutuun hordoftan, waan hordoftanis namoota kan biraatiif akka daddabarsitan jaboo isin dhaammata. Gama sagantaa kanatti isin dabarsaa. Jaalaayiluu Daargee Gammadaa waliin turtii gaarii. Hayyee galatoomii abbaa giddii qophii har'aa kana qabsoon Oromoo ka adda bilisummaa Oromootiin hoogganamaa ture eessaa ga'ee echa ga'ee ka jedhu kana hoo haasofnu waa'ee mana hidhaa haga yaadadhuu fi haga danda'amu himeen ture. Akkuma inni jedhe dhaggeeffatoonni keenya akka naa hubatanii wannan ani dubbadhu kun haga yaadadhu malee haga ta'ee fi waan achi keessa jiru hunda ibsuun nama rakkisa. Hidhamuu keenya, reebamuu keenya, agabuudhaan adabamuu keenya, gadi qabamnee arrabsamuu keenya, akka namaatti laalamuu dhabuu keenya hunda ergan himee booda mana hidhaa Impaayera Itoophiyaa san keessatti namoonni harka marmaaritti reebamanii rukutamanii akka du'an, namoonni fannifamanii mana toorchiruun jedhamu sanitti akka lubbuun isaanii dabru, namoonni hoggaatti yeroo lamaa sadii akka namni ayyaana kabajuu fi hoolaa adii yookiin gurraacha yookiin daalacha qalatu ilmaan biyya sanii jajjaboo qaqqaalii hoggaatti yeroo lamaa sadii waliin qabanii ajjeesaa akka turan, namni maa'ikalaawii keessa dabre, namni mana hidhaa dargiitti hidhame hundin beeka. Isa kana odoon kaasin ol kaawwadhee bira dabre har'a wannan kaasuu fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo 1980 hoo hidhaman yeroo dheeraa mana hidhaa turre haga 1986 onkoloolessa 18tti namni dargiin ajjeese hin turre. Inni kun jechuun erga hidhamnee hoggaa ja'a dabarre jechuudha. Kana booda hidhaatu nu eeggata malee silaa namni seeratti dhiyaatee seeran itti murtaa'ee hin hidhamus hin du'us biyya sanitti namoonni keenya qaqqaalinii hin ajjeefamu jennee odoo yaadin guyyaa takka guyyaa abaaramtuu onkoloolessa 1986 sanbata xiqqaa odoon beekiniif odoo yaadin jaallan keenya qaqqaalii namoota Oromoo fi qabsoo Oromootiif lubbuu isaanii kennan, namoota du'a isaanii ajjeesan sanillee hin sodaanne nu jalaa fuudhanii qalani. Onkoloolessa 18 dhiyaachaa waan jiruuf hoggaa dheeraa booda akka hiree ta'ee sagantaa abbaa giddii kanarratti wannan dhiyaadhe fi akka jaallan kana itti yaadannu ka jedhu qophii gabaabaa dhiyeessuuf walii galle. Kanaaf amma qophii sanittan seena. Qophii kanatti hon seenu seenaa namoota kanaa saameen dhumne ka katabameen dhumne keessa waa xiqqoo qofan tuqee bira dabra. Namni gaafa san wareegame keessaa inni tokko nama qabsoo Impaayera Itoophiyaa keessatti, qabsoo Oromoo keessattis bakka guddaa qabuuf beekamu Jaal Muhee Abdoo ture. Muhee Abdoo giddugaleessa Oromiyaa naannoo Sandaafaa kanatti dhalate. San booda erga mana barnootaa galee baratee booda Addis Ababaa Yuunivarsiitii seenee, Addis Ababaa Yuunivarsiitii keessatti Haayile Sillaasee Yuunivarsiitii jedhama yeroo sanii. Hoggaa 10 guutuu odoo nama ijaaruu, odoo nama dammaqsuu, odoo miidhaa biyya san keessa jiru furuudhaaf
nama dammaqsuuf nama ijaaruun barbaachisaadha jedhee waan amaneef barnoota waggaa 4 keessatti baratee fixuu danda'u dhiisee yuunivarsiitiidhaa takka bahaa takka seenaa achi keessa taa'ee impaayera Itoophiyaa san keessatti barattoota dhufanii yuunivarsiitii keessa baratan hunda ijaaraa dammaqsaa nama ture. Nama falaasama Marxist Leninist theory jedhamu kanaan beekumsa guddaa qabu. Tarii biyya impaayera san keessatti namoonni isa caalanoo jiraatanii kan akka Dr. Hayilee Fidaawoo ta'e malee nama baay'een beekumsa isaa kana kabaja kennaniifi namni kun qabsoo barattoota yuunivarsiitii Haayile Sillaasee san nama qindeessaa turee fi nama akka qabsoon achi keessatti ta'u calqaba lafti kan qotee bulaati kan jedhu san dhaadannoo san akka gaaritti kan dammaqsee akka barattoonni fudhatanii ummatatti bahanii gaafii san gaafatan nama godhe keessaa nama tokko. Namoonni yeroo san yaada isaa kana fudhatanii land to the tiller jedhanii gaafii kana ifa baasanii qabsaa turan. Baay'een isaanii ijoollee qotee bulaa odoo hin ta'in ijoollee warra lafa qabaniiti. Namoota akkasii dammaqsee miidhaan qotee bulaa Oromoo irra ga'u kuni miidhaan qotee bulaa Saawuzii irra ga'u kun dhaabbachuu qaba. Namni hojjetee lafa uuman nama hundaaf kenne nafxanyoonni fudhatanii nama gabroomsanii akka gabraatti akka hoolaa fi akka re'eetti gurgurachaa waan jiraniif seera nugusaa kana seera abbaa lafaa kana hin cabsina jedhee nama hojii guddaa hojjete moo'een tokko kanaan beekamu. Erga gaafiin land to the tiller kun fudhatamee isarratti qabsaa'uun eegalee booda immoo ummanni impaayera Itoophiyaa keessa jiru kun afaan tokko dubbata, aadaa tokko qabatee deema. Warri biraa afaan isaanii hin dubbatan, afaan isaaniitiin hin baratan, afaan isaaniitiin waan hojjetan hin qaban, aadaan isaanii hin jiru, siyaasaa keessatti qoodan fudhatan. Jarri kunin mirgi isaanii eegamuu qaba jedhee gaafii sabaaf sablammii the manifesto of national question jedhame kan Waalileenyi Mokonnin ittiin beekamu san nama qopheesse fi nama silaa maqaa manifesto sanii itti fudhatu itti waamamu ta'uu qabaa ture moo'eeni. Waraqaan sun akka namoonni yeroo san achi jiran himanitti koree nama 15 qabuun qophaa'ee ka jedhutu jira. Koree san akka moo'een hoogganaa ture mana hidhaatti dhagahee jira isa waliin yeroo dheeran jiraadhe. Koree san hoogganuu qofa odoo hin ta'in manifestoo san kakatabee fi yaada isaa dura bu'uureessa isa akka ta'e wanna mooyyuni maaliif akka inni bahee hin dubbisin waalilliin akka dubbisu wanna isa barbaadellee kana hunda ibsee wanna natti himeef manifestoo saniifillee kan silaa itti waamamuu qabu meedha ka jedhu sun hojii lammata ka mooyyeen itti beekamu isa kana. Sadaffaa adda bilisummaa Oromoo ijaaruu keessatti namoota qooda guddaa fudhatan keessaa moo'een nama tokko. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo qopheessurraa eegalee Oromoon akka gaafin isaa gaafii kolonii gaafin isaa gaafii biyya abbaa biyyaa ta'uu kana kan gadi fageessee namoota akka kabajamoo gurguddaa akka Damsee Tacaanee kan akka Baaroo Tumsaa waliin nama yaada kana fudhatee waliin hojjechaa ture akka ta'e isarraayis namoota isa waliin turan irraayis dhaga'an ture mana hidhaatti. Egaa adda bilisummaa Oromoo ijaaruu keessattis moo'een hojii guddaa nama hojjete. 1973 erga bu'uurri adda bilisummaa Oromoo ta'e ijaaramee booda warri walgahii sanirra turanii birkii sadi dhaaban. Birkii sadeen san keessa moo'een birkii tokko hoogganaa ture.
birkii san keessa nama isa waliin jiran waliin hojii dippiloomasii hojjechuuf calqaba 1973 dhumarratti 1974 naannoo san Jibuutiidhaan Yemen deemanii Yemenitti rakkoo Oromoon bilisa ba'uuf Oromoon biyya ta'ee akka beekamu qabsoo eegalaa waan jiruufi akka gargaarsa argatan nama warra yeroo san Yemen bulchanii fi miseensota PLO kan yeroo san Yemen keessa turan. Yemen yeroo san sooshaalistii turte. Waliin haasa'ee deeggarsa akka argachuu danda'u adda bilisummaa Oromoon akka isaanirraa deeggarsa argachuu danda'u kan godhe nama tokko. Erga Yemenitti kana godhee booda gartuu isaa fudhatee karaa Somaaliyaa deeme. Somaaliyaa hoggaa deemu birkii lamaan kabira kan yeroo san ijaaraman. Inni tokko kan Jaalnagariif aan hoogganamu, inni tokko immoo nama biraa waliin kan hoogganamu Jaal Mulgeetaadhaan kan hoogganamu. Birkii lamaanuu immoo yuni miishinuma kana fakkaatuuf isaan immoo waajjira bannee waraana jabeessinee ijaarree waagoona ka jedhuun karaa Somaaliyaa deemanii 1974 dhumarraa hundi isaaniitu mana hidhaatti galanii warri Saayid Barree akka isaan qabsoo maqaa Oromootiin deemsisan hin barbaanne. 1975 mootummaan Haayile Sillaasee garagalee dargiin bakka qabatu mana hidhaati bahanii hundi isaaniitu deebi'anii Impaayera Itoophiyaa keessatti Finfinneetti qabsoo Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu kan immoo jabeessutti ka'e muheen. Yeroo kana namoonni adda bilisummaa Oromoo aangoo bara icaat fudhatanii hojjechaa turanii. Muheen ofii aangoo bara icaat oduun ta'ini muhee fi Gazaany aangoo bara sadan fudhatanii akka hojjetan ramadamanii. Isa kanaan odoo jiru muheen aangoo baricha fudhadhee hin hojjedhu jedhee waraana yeroo san baha Oromiyaa jiru kan jaarraa abbaa gadaa faanti waliin jiranitti dhaqee makame. Akkasitti 1976 erga korri sabaa inni adda bilisummaa Oromoo godhamee booda miseensa koree hojjesiiftuu executive committeetti filamee aangoo bara san keessa seenuu hin barbaadu jedhee waraana adda bilisummaa Oromootti makame jechuudha. Ergasii eegalee haga mishinii biraatii dhufee hidhamutti muheenni akka qotee bulaatti akka nama gureellaa tokkotti Harargee Arsii fi Baalee jidduu deemaa qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana adda bilisummaa Oromootiin deeggaramu sanii hojiirra oolchaa nama ture jechuudha. Hojii guddaan inni tokko ittiin beekamu isa kana. Isa kanaan odoo jirru 1979 dhumarra caasaa adda bilisummaa Oromoo isa magaalaa keessatti ijaarame keessatti rakkoo xiqqoon takka waan uumamteef rakkoo san hiikuudhaa fi muheen ammallee miishinii biraa fudhatee Finfinneetti deebi'ee dhufe. Rakkoo san hiikaa odoo jiru nuyi warra urban activity deemsifnu waliin qabamee hidhame. Gaafa hidhamus amma akka hiree mana jaal isaa Jaal Gazaany Kaasaawunitti arganii basaasonni irra gahanii Jaal Gazaany Jaal Muhee fi Jaal Damissee Sardaa isaan amma waggaa lamaan dabre boqotan mana san waan turaniif isaan sadeenu bakka tokkotti qabamanii yeroo dheeraa mana hidhaa turanii. Muheen onkoloolessa 1986 dargiidhaan ajjeefamee akkasitti guyyaa hamtuu san kanaa yaadannaa jechuudha. Muhee Abdoo gabaabina waa'ee Muhee akkasuma jedheeni waa'ee Gazaany Kaasaawunitti dabra. Gazaany Kaasaawun maqaadhaan beeka ani odoon hidhaminiin dura maaliif miidiyaa irratti wanna dhiyaachaa tureef erga hidhamee booda kan wal barre. Inni Jimmatti dhalate Gembee bakka jedhamtu takkatti atin beektaa na caalaa achi dhufee
commercial school itti barate accounting barate san booda Addis Bank ka jedhamu baankii san keessa hojii hojjechaa ture. Yeroo kana hojjetu nu warra urban activity kana deemsifnuu fi nama mana isaa nuu kennu qabeenya nu gargaaru yaadan nu waliin dhaabbatu ture. Gazaayni nama beekumsa guddaa qabu nama waliin galu nama haasa'ee nama amansiisuu danda'u. Gazaayni waliin oteesse hin kobaltaa hin taphatta malee wanni biraa wanni yaaddu hin jiru. Gazaayni bakka rakkattetti bakka barbaadetti nama dhaqqabu. Isa kanarraa ka'eeti Addis Ababa baankiidhaa filame. Bank fi industry ka jedhamu branchii tokko qaba Ethiopian Trade Union. Achi keessatti dura taa'aa ta'ee filame. Erga dhaqee branchiin Ethiopian Trade Union yeroo san branchii 9 qabaa ture. 9 keessaa bank fi industry tokko bank fi industry bakka bu'ee dhaqeeti Ethiopian Trade Union keessatti vice chairman ta'ee filame. Achitti hojjetaa Itoophiyaati fi dafqaan bulaa Itoophiyaati fi dhaabbatee mormaa mirga isaaniitii dhaabbachaa nama ture. Erga achi keessatti filame booda hojiin isaa hariiroo Ethiopian Trade Union fi International Trade Union yeroo san komunistoonni warri sooshaalistii solidarity uumuu waan barbaadanii fi isaa walitti fiduu waan tureef biyya alaa bahee rakkoo hojjettoota fi dafqaan buloota Itoophiyaa ka warra biyya alaa waliin wal barsiisuudhaan qabsoo kana jajjabeessaa ture. Yeroo kana Gazaayni projectii lama qabaa ture akkanii itti dhiyaadhee irraa dhagayetti. Inni tokko mana barnoota hojjetoonni ittiin odoo hojjetanu baratanii beekumsa isaanii itti guddisan tokko dhaabu. Kabraa Ethiopian Trade Unioniif head office tokko ijaaru ka jedhu isa kana lamaan qabatee deemaa ture. Isa kana lamaan hunda karaa qabsiisee odoon fixin hidhamee jechuu. San booda wanni guddaan kan inni ittiin beekamu inni tokko South Africa fi Trade Union Ethiopia waliin Solidarity Trade Union South Africa dha akka ta'u walgahii Finfinneetti waameti. Walgahiin sun godhamuu fi torban lama odoo hafuu hidhame akka walgahiin sun ta'e ofii mana hidhaatti waliin dhageenya namoota san booda dhufanii hidhaman keessa waan akkasii hojjechaa ture jechuudha. Bakka qabate kanaan adda bilisummaa Oromoo fi Oromoof maal godhe hoo jette Oromoota biyya alaa jiranii fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo ka biyya keessa jiran ka walitti qabaa turan kan odeeffannoo alaa biyyatti fidan ka biyyatti alaa fi alatti fidanii Gazaayinii fi Damissee Kabbada turan maaliif walgahiidhaaf yeroo baay'ee wanna bahaniif biyya keessa waan jirus na warra alaatti ala wanna jirus asitti fidu waan gargaarsa tokko ka barbaachisu illee hin godhu. Yeroo deeman kan ammoo rakkoo Oromoo namoota argan hundatti himaa akkasitti jiraachaa turanii hojjechaa ture Gazaayinii kaasaawwan. Gazaayinii fi Damisseen wanna akka itti beekamanii Ethiopian Trade Union yeroo sani IHAPA fi Ma'isoonti irratti wal lolaa ture. Inni tokko naci shibbirii oofaa inni tokko qayi shibbirii oofa mootummaa waliini. Warra akkasitti wal qabee warra akkise kana jidduutti Ethiopian Trade Union hojjetee bulaa fi dafqaan bulaa biyya kanaatiif dhaabbatee siyaasaa tokkoofuu dhaabbachuun qabu jedhanii namoonni baay'een odoo achi keessa jiranu lama ta'anii humna guddaa ta'anii pirinsipilii kana oofaa bahan. Dhumarraa Mangistuun gaafa paartii dhaabuuf deemu paartii keenya akka deeggartan jedheeti hiriira baase Gazaayinii baheeti nuyi paartii tokkoon deeggarruu hojjetee bulaa fi dafqaan bulaa nu filee fi isaaf hojjenna jedhee haasa'a godheen beekama biyya san keessatti.
Egaa Gazzaanii Kaasaahun hagam beeku gabaabatti waa baay'een jechuun hin danda'ama. Akkasittan beeka. Mana hidhaa keessatti immoo waan adda addaa hojjechaa tureera. Barsiisuun hojii tokko ture. Dhumarraa akka barsiisaa turre namoota kutaa 11 fi 12 hidhamanii mana hidhaa keessatti yeroo dheeraa turan. Tarii akka isaanii hin ajjeesanii oduu hin ta'in bahanii waa tokko ta'uun hin danda'ama ka jedhuuni nullee warra waa beeknu gammachuudhaan isaanillee immoo yuni baratanii hoo bahanii wayitti bahu ka jedhuun gartuu tokko immoo gartuu lama Ethiopian School Living Certificate akka fudhatan godhamee ture. Achi keessatti accountingii barsiisuudhaan hojii guddaa hojjete Gazzaanyi. Mana hidhaa keessatti immoo Oromoon akka bara kanaa kana nama hidhame hin gaafatu rakkoo waan tureefi hojii adda addaa uumuudhaan hojjechaa turre nuyi warri adda bilisummaa Oromoo kan waliin jirru. Iskiriiptoo fa'aa kuulessinee bareechinee gurgurachaa baaneeanii fi Gazzaanyi boqqoltii ምግብ መኳንንት illee gurgurree boqqoltii ምግብ መኳንንtiin kun nyaata Tigreen jaalattu bara tokko mangistuun Tigree paartii isaa keessatti naqe shakkeeti nama 1,200 yeroo tokko deemanii dhaabuute isaan boqqoltii kana nyaannaa nuu fidaa jedhanii ergaa dabarsinaa aniif inni midhaan deddeebisaa turre. Lakki kuni koodiidhaan bahuu jennaan Gazzaanyi jarri kun boqqoltii kana erga jaalatanii maaliif baaqelaa fi soogidda finnee bishaanitti naqnee gurgurree horii irraan argannee jedhee haga tokko ji'a 2-3 tokko boqqoltii kana gurgurree horii irraa argannee jirra. Kireetiividha Gazzaanyi. Yeroo biraa immoo namni akkasitti abishii hoggaa dhuge namni taa'aa oola olii gadi hin se'u garaan hin goggogaa. Dawaadha ka jedhamu odeeffamee jennaani maal haa goonuu jedhee afachuu abishii namni tokko haa fidu sukkaara immoo nama biraa fichisiifnee gurgurraa jedhee aneef inni ganama abishiin dawarrade jennee abishii illee gurguraa turre. Egaa wanni akkasii baay'ee qaba Gazzaanyi. Ka biraa mana hidhaa keessatti warri TPLF warri Eritrean Liberation Front ka hidhamanii warri firoontidhaan waamamnu kun firummaa qabna. Firummaa kana nama ijaaruu fi nama tolchu keessaa Gazzaanyi nama tokko ture. Egaa Gazzaanyi Kaasaahun haguma kana xiqqoo gaan jedhee Kabbadee Dabiseeti namni sadaffaan kan gaafsanii ajjeesanii. Kabbadee Dabisee nama barnoota guddaa qabu nama dammaqaadha nama Oromoodha. Of kennee hojjetaa ture. Mareeti Zootaa kan jedhamu kana keessa hojjechaa ture. Dirqama jajjabaa dirqama nama hiisisuu nama ajjeesisuu danda'u baay'ee fudhatee successfully nama hojiirra oolche. Dirqama waraana adda bilisummaa Oromoo saglii tokko moo saglii lama Harargeedha Ambootti fidasan keessaa nama hojii guddaa hojjete keessaa Damisee nama tokko Kabbadee Damisee nama tokko. Kabbadeen nama yeroo hunda kitaaba dubbisuu waan dubbise san immoo yuni nama dhagahuu danda'u fi nama qooduu danda'u. Kanaan ala egaa gaabsan akkuma isaa waliin nama sadaffaa waamamee dargiin awwaaltee jedheen sitti maa haga namoonni beeka baay'een beekuun isaa waliin hidhamuu keenyanillee wanna baay'ee walitti dhiyaannee waa'ee isaa wannan baren qabuu fi haga kanan beekaa. Inni ka biraa fi afuraffaan gaafsanii ajjeesanii ajajaa dhibbaa Yiggazuu Waaqeeti. Ajajaa dhibbaa Yiggazuu Waaqee baay'ee dardara qeerroodha yeroo sanii yeroo hidhamu mana kutaa lammaffaa fixee hoo achi adda bilisummaa Oromoo keessatti qaadhimamee
qooda fudhachuudhaaf hoggaa jedhu maaliifan Harar Akaadamii deemee achitti baradhee ergan fixee booda waraana ittiin makamne ka jedhuun Harar Akaadamii galee Harar Akaadamiidhaaf fixee odoo garasis garanas hin jedhin waraana Adda Bilisummaa Oromootti makame achi keessa turee beekumsa isaatiin namas leenjisaa namas barsiisaa odoo jiru hawwiin qabsoo bilisummaa Seentiraal Oromiyaatti fiduu guddaa waan tureef naannoon itti yaadame sun immoo Amboo bu'uura qabsooti ammas durisi achitti akka dhufee waraana jiddu galeessa kanatti ijaaru dirqamni kennamee fi dhufee 1979 fulbaana natti fakkaata achitti qabamanii rukutamee miilli isaa madaa isaatu qabamee mana hidhaa Dargiitti hoggaa 8 booda Muhee fa'aa waliin Gazzaayii fa'aa waliin Kabbada Damissee waliin gaafsan wareegame Higgazuu Waaqee nama akkasiitii nama naannoo Muheen itti dhalate naannoo Sandaafaa ganda kiyya kanatti dhalata kan isaallee gabaabatti seenanii wannan beeku haga kana erga ta'e booda onkoloolessa 1986 guyyaa isaan itti ajjeefaman sanii mana hidhaa san keessatti qophii guddaa tokkotu ture. Qophiin sun maal ture seetanii namoo ijoollee barattoota 12 fixanii barnoota fixanii eebbisiisuu fi sanbata xiqqaasanii nuyi warri barsiifnes ijoolleen baratanis namoonni mana hidhaa jiranis kan qooda irratti fudhatan namichi maakalaayii bulchus koloneel Argaa'oo security ministeera keessa illee namoota afeerree guyyaan sun guyyaa gammachuu ta'uuf turte. Kanaaf ganama sanii torban san dura gaafa onkoloolessa 13 14 15 16 walgayii adda addaa taa'amee gaafsan akkamitti qophiin kun bareedee xumurama ka jedhu isa kanarra taasa'aa turre barsiisonnis haasofne barattoonnis qophaa'anii warri immoo mana hidhaa bulchanis kana hin beeku bakkeeni warri mootummaarraa dhufanii itti dhufanii haasa'aa nu godhanii fi eebbitti ta'us qophaa'ee filamee nu hayyamamee jira. Ganama sanii ani Gazzaayii akkuma yeroo hunda goonu bultee waan qabnu afaan godhannee midhaan namoonni warra hidhaman gaafachuuf fidanii poolisiin sagatta'ee erga dhandhamanii booda gala isa midhaan achi galesanii gahesan fuuneti abbaa midhaan dhufeessaniif kennina hojiin keenya. Kana waan tureefi midhaan galu kanaaf immoo yuni namni itti gaafatamaan keenya isheetu latuuti. Isheetuni poolisii fi nu jidduu dhaabbateeti. Poolisiin namni bakka itti hidhame mana isaan beeku. Isheetun nama 800 wayi yeroo san kan mana hidhaa san keessa jiru mana maqaa isaanii hunda beeku. Tokko dhufe hoodhaa iluu lakkoofsa 5tti geessinaan jedha tokko dhufe 10tti geessidha akkasitti irraa fuunee qoonnaa namni irraa hidhame namni nama gaafachuu dhufe isheetu namni hin beekne jiru innis achi ture midhaan yeroo lamaa sadi deddeebifneeti isheetutti himnee mana kana qopheessinaa jennee aniif Gazzaayii mana qopheessutti seenne naannoo sa'a 9 walakkaa ta'e mana qopheessutti akkuma seennuni namoonni waamamaa jiru
karchalleedha namoonni dhufanii sanbata xiqqaadhaan maaltu dhufee ka jedhu oduun dhufe. Eenyufaatu waamame jennaan baruu dadhabne no Yiggazuu Waaqee waamame ka jedhu dhageenya. Yiggazuu Waaqee mana dakaa jira. Takka turreeti kabbalee labisees mana dakaa jira. Innis waamame jedhani. Maal inni wanni kunii jennee ani fi Gazaanyee haasofne rifanne sanbata xiqqaadha. Maaliif waamamu? Karchalleedha warri dhufan sun immoo sanbata xiqqaadhaan karchalleedha namni dhufu hoo dhufellee namni karchalleedha hoo gaafiidha dhufe malee hin seenne duuba saditti wanni godhamu hin beekamu jenneeti ijoollee waardiyaarra dhaabbattu ijoollee Oromoo jira yeroo dheeraa waan waliin turreef ka'uun wal beeknu mee nan gaafadhaa jedhee achoo deemu fuula dhoorkate namichi maaliif itti mamee jira argitee eeggadha wayitu ta'a jedhanii natti fakkaata hin dhiise. Oduma kanaan jirru anii fi Gazaanyi muhee mana tokko keessa jirra. Muhee waamameedha. Maal ta'aa jira jedhee amma Gazaanyi seeneti muhee waamamuusaa baree deebi'ee muhees waamanii jiru naan jira. Maal ta'aa jenneeti mee afachuu nayyaala ijoollee tana kun inni kaachi jiru sun gaariidha. Nama biraa waardiyaa biraa gaafachuuf hoo deemu Gazaanyi Kaasaawwan jedhamee waamamee innis achi hafe jechuudha. Gazaanyis waamamee deemee gaa kana booda ammallee namoonni waamamanii namoota keenyaa miti malee waamichi kun aga sa'a 12 walakkaa ture. Gaafa san akka nama 90tu ajjeefame jedhama. Namoonni ajjeefaman kun naannoo Kotobee kanatti security office tokko duubatti awwaalamanii jedhan. Boodarra reeffi muhee faamti bahee naannoo Abiyoot Addabaayii kana Maaritas muuziyeemuu achi keessatti argame ka jedhu warri Arjentiinaadhaa dhufan tokko akkasitti barbaadanii arganii achitti akka ol kaa'amee hin dhagaye asuma taa'e. Kanaaf akkasitti 12 walakkaa irratti dhaabbatee mana hidhaa sanitti hoo namni waamamee ture yookiin Karchallee deema yookiin dargii dhaqaa yookiin hin hiikamaa yookiin hin ajjeefama. Isii tan afrantu jira. Hoo hiikame dhoksaan hin jiru. Hoo dargii deeme turtee dhageessaa. Hoo Karchallee bu'ellee qabeenya isaa fudhatee deema hin dhageessaa. Nama ajjeesan ofii du'uusaa mallattoo tokkotu jira. Qabeenya isaanii fidaa jedhee sirraa fudhata mootummaan. Takka turanii sa'a 1-2 turanii qabeenya wayii abdoo fidaa ka Gazaanyi Kaasaawwan fidaa jedhanii ka jara kaanis fidaa jedhanii fudhatamee amma gaa muuxannoo hoggaa jaa qabnuuni jaallan keenya akka ajjeefaman beekne jechuudha. Kun erga ta'e booda ergaa biraatu waliin dhufa isa kana waliin. Warri dhufanii boroo isin gaafatanii mana hidhaa biraatti jijjiiramanii jiru jedhaa himaadhaa ka jedhutu waliin dhufe. Amma namoonni keenya akka ajjeefaman akka qalaman nu hin beekna. Ajjeefamanii jiru du'anii jiru jennee taaziyaa taa'uudhaaf ofii mirga hin qabnu. Eegaa maaliif jennaan mana hidhaa biraa dhaqan jedhaa himaa jedhamee jira. Kanaafi sirnaan taa'anii gadduufiin hin danda'amne. Egaa wanni gaariitu ta'e maal ta'e seetanii namoonni adda bilisummaa Oromoo warri kompaawundii olaanu jirru mana tokko keessa jira. Mana tokko san keessatti gaddine 7 tokkoof.
Kanaafi gaddi suni argitee nama ajjeesanii erga du'ee booda gadduuf illee danda'amu akkasii biitti suni. Torban tokko namni nyaata nyaachuu dadhabee bishaan dhuguu dadhabee hirriibni badee egaa jabinni namaa maal seeti hin irraafatta waa hunda suuta amalee irraafattee yaadachaa deemteeti booda qaama sii ta'a hin jabaatta akkasitti torban tokko booda jaarsolii jajjaboos qabna wanni ta'u hin jiru qabsoon kanumaa fi nus kanumatu nu eegaa dhiigni isaanii kun akkasitti hinaafuu bu'aa buusaa kan jedhuun jajjabaannee gadda san keessa baanee jedhu. Amma gaa rakkoo biraa kan jiru nuyi warri midhaan deddeebifnu warri firoota isaanii beeknu namni mu'ee gaafatu hoo dhufe mana hidhaa biraa jiraa jettee itti himuun hin ulfaatu. Na isa kanallee egaa karaa adda addaatiin akka hin rakkanne hin dhufinaa olii gadi hin deeminaa bakka isaan jiran hoggaa kan dhageenyu ta'e isinitti himnaa kan jedhuun qabbaneessine namoonni nutti dhiyaatan ofii hoggaa bahan immoo akka maatii san bira dhaqanii kanatu jiraa dubbachuun hin danda'amu na hin rakkatinaa jedhamee akkasitti qorrisiisamee suutan namuma achi dhaquu danda'u isaan arguu danda'u hoggaa arganne itti himaa turre namoonni immoo isaan gaafatan kan nu beeknu hoggaa dhufanii mana hidhaa biraa dhaqaa odoon ta'in bakkeen isaan deeman hin beekamu hoo beekne isinitti himnaa isin hin deeminaa kan jedhuun akkasitti bira dabarree taaziyaan illee taa'uun rakkoo turee jechuudha. Inni kun erga ta'e booda inni dhumaa eebbi sun akkam ta'ee hojjette eebbi sun hafuun hin ta'u gaa maaliif jennaan namoonni mana hidhaa biraa deeman jedhamee himamee jira. Warri eebbarratti akka dhufanii nu haasa'a godhanii nu jajjabeessanii wanna nu hojjenneen immoo isaan akka maqaa argatan afeeraman suni hojii nama qaluu fi nama ajjeesuu kanarratti qabamaniiti. Sa'aatii 2 moo sa'aatii 3 turanii dhufani. Hin hafne wannichi hin dhufanii. Amma rakkoo turetu namoonni kan haasa'a godhanii kan walaloo qopheessanii inni kun hundi namni kun hundi guututti qooda irraa fudhachuuf mooraalii dhabee namoonni dirqama haasa'uun isaanirra jiru haasa'anii warri nama ajjeesanii ganama guutuu nama 90 qalanii boolloo tokkotti gatanii dhufan sun ofii dhufanii haasa'uma isa bareedaa san nu godhan. Manni hidhaa kan bakka itti baratamu manni hidhaa bakka namni balleessaa isaatirraa baratee itti guddatu beeki namichuma dhaabbatee namoota qalchiisaa ture santu namni manni hidhaa bakka namni itti baratu bakka namni itti guddatu bakka namni itti wayyaa'u jedhee gammachuudhaan sa'a walakkaa haasa'e namichi sun. Haga kana cold blooded warra jedhaman warri empire san keessa biyya bulchaa turan. Kanaafi sanbata xiqqaan suni akkasitti dabartee siin jedha namoota nama ajjeesuudhaaf namoota nama qaluudhaaf irratti gammadan koflan namni lubbuun namaa homaa kan itti fakkaanne namoota akkasiitu biyya san bulchaa namoota akkasiitu hoggaa 10 hoggaa 12 nurra taa'aa bahee ammallee fuulduraafillee waan ta'u hin beekamu ofii manni hidhaa empire sanii erga ani dhaladhe haga ammaatti kanuma godha na jaallan keenya qaqqaalin
akkasitti odoo bahanii waa tokko irra gahan jennu, odoo bahanii qabsoo itti fufu jennu, odoo bahanii maatii godhatu jennu, odoo maatiin godhatin, odoo qabsoo itti fufu sireen argatin, hoggaa dheeraa kana hunda erga hidhamanii booda mootummaa dargiitiin qalamanii awwaalamanii awwaalli isaaniitillee kunoo bakkeen odoon beekamin boodarra akkas ta'e nullee warri waliin jiraanne waggaa 7 waggaa 8 walammannee waan qabnu addaan qoodannee nyaanne gadduu fi mirga odoon argatin akkasitti nu jala nyaatamanan siin jedha. Egaa namni hiree san miidhaa san jalaa bahee kan akka kiyyaa kana hiree gaarii argate seenaa haasa'a. Seenaan kun hoggaa haasa'amu immoo namoonni karaa kanarratti miidhaman, namoonni karaa kanarratti wareegaman, wareegamni isaanii suni wanna ammaa kana fiduu isaa hubachaa wanna jaallan keenya godhan hojjetan yaadachaa lubbuu isaanii ka dabartisan immoo kabaja kennaafi gootota keenya kana yeroodhaan yaadachuu qabna. Guyyaan goototaa kan April 15 kabajamu hin jira. Inni kun immoo adda ta'ee wanna waliin jiraanneef, wanna waliin rakkanneef, wanna manni hidhaa hoggaa 6 hoggaa 7 waliin teessu eenyummaa kee keessa kee hunda beeka namni waliin jiru keessa isaanii hunda wanna beeknuuf nutti dhaga'ama. Kanaafi onkoloolessi 18 xiqqoo masaatiin haga kanatti yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Waa dheeraa jechuun hin danda'ama akkuma jedhe. Maaliif jennaan wanni ta'e kun waa xiqqaa miti. Wanni ta'u hundi waa tokko qabatee deema. Namni hoggaas 6 waliin jiraatte hoo ajjeefamu, gadduun hoo dhorkamu, nama du'uusaa beektu du'e jettee obboleessatti himuun hoggaa dhorkamu, inni immoo dabree waan si ajjeesisiifu namni waan sodaatuuf. Daa'ilamaa akkasii keessa si galcha mootummaan faashistiin impaayera Itoophiyaa bulchisuun hundisaa. Kanaaf namoota qaqqaalii akka Muhee, akka Gazzaahin, kan akka Kabbada Damsee, kan akka qeerroo fi dardara Mato Alaqaa Eeggazuu Waaqee dhabne maayikalaawwitti jechuufani. Egaa lubbuun isaanii bakka jiranitti haqananiitu. Nuyi amma Oromiyaa isaan hawwansan illee haga tokko argine. Kaartan Oromiyaa, lafti Oromiyaa eessa akka ga'u haga tokko hin mul'ata. Kunoo aadaan Oromoo guddatee, afaan Oromoo ittiin baramee, afaan Oromoo ittiin katabamee, irreecha waggaa 150 dhoorkame kunoo irreecha ta'ee namni gara Oromiyaa bakka hundaa dhufee waliin kabajaa. Ammallee hin guutin malee wanna xixiqqoo arginee bira dabarre nuyi isaan kana arguu hin dandeenye. Fuulduraaf immoo wanna isaan hawwan, wanna isaan yaadan sun akka bakka gahuuf namni seenaa kana dhagahu fedhii isaanii ka biyya Oromiyaa bilisoomte arguu, fedhii isaanii kan Oromoo akka Oromootti jiraatu, Oromoo odoon hidhamin, odoon arrabsamin, odoon miidhamin siyaasaa fi diinagdee biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'u tokko uumuudhaaf jabaannee haa hojjennu. Jaallanni kana afran qofa odoon ta'in namoota karaa kanarratti wareegaman hunda kabajaan haa laallu, kabajaan haa yaadannu. Waan isaan hojjetan xiqqaas guddaas immoo gatiin isaa guddaa akka ta'e lubbuu nama baase kana caalaa wanni kennamu akka hin jirre haa hubannu jedha. Kanuma irratti dhaabaa fayyaa ta'a galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee Jaalaayiluu guddaa galatoomii seenaa jajjabaa
Fiidhaamsa dhalootaaf malu nuun qoddatuu keetiif maqaa hordoftoota sagantaa kanaatiin irra deebiin guddaa galatoomi jedha. Bagallee jiraatte. Baga jiraatte nu gammachiiste. Egaa hordoftoota keenya sagantaan addaa kun guyyaa addaa kana yaadachuuf ka qopheessine marii seenaa bal'inaan Jaal-Haayiluu waliin gaggeessine torban gabaaboo booda isinii dhiyeessina. Haga suugaa nagaan nu jiraadha. Bye bye.